السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا المان أرمو هرّا دبي ججبدو قبط إن فجر هندكة شير قد يوهين بين جل ربي سياب الله سوسين جدو هندكة سبسكرايب قد أماتين كو ورنا جالتنو تيك توك رت فيسبوك رت هندكة يوتيوب رت نهور دفا كان نقودو تانا نهر وان جباتو كو قبط دسيدو فجر وان كنا أجهو برباد ديوته لايكي قد يكمتو كونغا إيكتي مبارك مسمى ياسين قدسات اللي تيو أمتام بيس كم نجتشون مبارك مسمى مال نتقول إيه همغيو ناتي مال قد أجرا كان جدو راسين سات اللو فيجون هندكة سنو شير قد hin dhaggeeffatta taanaan dhaggeeffadhu dhugaa irratti hundoofna nuti sodaana maan qabnu jaalala namaa namarraa fuula bitachuu jennee waan dhoksinu sheer godhe isaa fi abdii geetaachoo irraan isinii dubbadha jechuudha jarrii kun waan jarri godhaa jiranuu fi anatti illee waan jarri godhan isinitti hima jechuudha sheer godha hamma laayikii kuma tokkotti hin dhaggeeffattan sheer godha hundi keessanuu shamarranis dhiirrinis sheer godha alan sheer godha isiniin jedha gochuudha bakka cal jettanii gootu wanti isaan beekamu hin gootu taanaan natu si godha subscribe godhi gaafa isiin jedhu hin gootu hundi kee yaa buut yaa bulgu maalla biraa goota darandaramtee teesse ummata inaaffaadhaan dugdis hin cite anamma doolaara kuma meeqa yoon ka ji'atti guurradhe maal isinirraa hirrataaf laayikii gochuu harka isin dhukkuba buutoochi gaafa isiniin jedhu ummata sabskraayibii hin goone ummata laayikii hin goone viidiyoo kana laalee callisee ba'u qofittiin isin kabajamtoonni har'a iccitii jabaa kana ummata oromoo hin fayyadadhe waan hin yaaduuf har'a gurbaa mubaarak musummaa jedhanuu fi gurbaa abdii geetaachoo jedhanu lamman jaraa fideen dhufeera mana murtii gurraacha akkuma hamzaa jaabir jedhu jechuudha mubaarak musummaa maal godhe seetan waan jabaa ajaa'ibaati bara ummanni oromoo hanga yoonaatti dammaquu qaba jedhee wanti iyyaa tureef tokko kana hin dammaqne ummanni dammaqaa laayik godhaatii maali jettanii cinqamuun keessan hin oolu abdii geetaachoos fidaa as fidaa waamaa as jalatti waamaa gurbattii jabaadhaati sabskraayibitti godhaatii naaf waamaa intini maqaa saasa maal jedhama abboo na barreessaa kan harkaa badaa jira alan aaree jiru baay'ee aareen dhufe sheer godhi gaafa siin jedhu cal jettiin taa'e maal kun umma aboo sheer godhi laayik godhiiti fidi warra kana laman naa fida hamma isin hamma jira lamman as jalatti waamtanut jabaadhaa isin laalaan jira sheerii laayikii godhaati feesbuukii kee irratti sheer godhiiti abdii geetaachotiif mubaarik musammaa gurbaa buutii jedhanu fida baay'ee waliif obsite an obsa fixadheen dhufe jechuudha maal abdii geetaachoo keenya an si'iif nama galataa miti mubee kiyya maali ani an si'iif nama galataa miti mee ummanni oromoo hafaradu waan kana ittin hima murtoo ummanni oromoo kun kaa'u jararraa dhaggeeffadheen kana booda waa'ee keessanii cufee biraa deebi'a jechuudha hundi keessanuu akkuma beektanu an abdii geetaachoo jechuudha gaafa jalqaba inni walaloo barreessuu jalqaba utuu inni kitaaba isaa si argeen jedhu sana hin barreessin feesbuukii peejii irratti fidee laayiviidhaan dhiyeessee nama ummata kana wal barsiisee kitaabni isaa akka eebbifamu waan godhe of jajuuf miti waan dhugaati kun har'a abdii geetaachoo natti deebi'ee jechuudha waan ani sarraan eegne gaafa narratti godhanu shira kana jechuudha an ummata laayikii godha laayikii naaf godhaatiin namni baay'een naa dhaga'uu qaba yoo dhugumaan hundi keessanuu dubbiin kun akkuma an gubadhee haasaaru kana isin aarsa ta'e laayikii godhaati abdii geetaachoo waan inni dhufe as jalatti jedhu isinis dhaggeeffachuu qabdu mubaarik musammaatis waan inni keessa jiru dubbii kanatti jechuudha irraa dubbachuufan jechuudha way abdisee namaaf lakkaa waan gaarii gochuun haddii kana namatti deebisee namanti ni jedha jechuudha wayyoo wallahi an jireenyan jibbi laayikii godha warri laayivii kana laalattanu callistanii taa'ina mataan kun buqqee jira la rifeensa ofirraa buqqisuudha malee wanti naaf hin jiru kaftoon nyaal maal na jeeqaa wayyoo ummanni dhufee na jeeqaalan sukkaaree jiru laayivii irra anaa jiru dhuftanii nan jeeqina yeroo laayivii irratti sukkaaree ummatatti rakkoo koo himadhu abdii geetaachooti atuu akkanatti jaalladhu waan kana kan narratti gochisiise garuu mubaarik musammaati lama ta'anii wanti jarri narratti annama laayikii godha mubaarik musammaa rabbiin siif kaffalu waan ati goote kana rabbiin siif kaffala jazaakumullah jedhee dhiise waan kana jechuudha baay'ee natti dhaga'ame baay'ee an isaaf nama galataati jedheetu yaadu abdii geetaachooti mubaarik musammaadhaan walii galanii
laayik godha hundi keessan laayivii kana warri daawwattan miira keessan galinaa garuu miira keessaa baatii laayikii qofa godha. Nama amanuu har'aa kaasee dhaabee jiraan nama amanuun abbaraniiti yookiin awwaalaniiti akkuma jedhamu. Abdii Geetaachoo hundi keessan warri waa hiikootiif Abdii Geetaachoo bareechitanii beektan mee hin beekne jedhaa koomintii irratti barreessaa waamaa gurbaa sanatti. Mataan natti ka'eera dhukkuba Mubaarik Musammaati immoo wanti kana harii hojjete gurbaa kana seeratti naa dhiyeessitanii wanta kana adabbii inni fudhachuu qabu naaf gootu yoon taane an har'aan booda isinis warra hordoftoota kiyyaas hin barbaadu na jalaa baha fuulli koo qayyarameera aariirraa kan ka'e jechuudha. Hadha naasaara wanta kana waggaa meeqa hin haasa'u jedhee dhoksee ji'a meeqa jechuudha dhokseen ta'a ture. Mimmaaniif galgala taane kaa dubbii marananaana ummannis duruu nalaale maal seetaa wanti isinitti mudhufe ummata kiyya murtoo keessan murteessaa dhugaadha baay'ee aareen jira. Abdii Geetaachoo maaliin jedheen beektanii baay'ee naman jaalladhuudha naman kabajuudha. Abdii Geetaachoo miidiyaa kanarratti wal barree wal jaalanne akka obboleessaatti wanti nuti waliif hin ta'in hin jiru. Maaliin jedheen baay'ee wal jaallachuu keenyarra Abdii Geetaachoo obboleettii bareedduu tokkoon qaba. Soddaa ta'uu qabna fuudhii jedheetan hayyee rakkoon qabu khalaas Abdusee obboleettii Abduseen fuudhaara jedhee soddaa taaneerra jedhee naman jaalladhu kanaaf obboleettii kiyya kennuudha. Ana waa hundi xumuree jechuudha Abdii Geetaachoo fuusisuudha. Xumuree Mubaarik Musammaa keessa galee wanta kana balleessa jechuudha. Fireendii qabdi jedhee itti hime obboleettii kan koo jechuudha. Fireendii qabdi khalaas obboleettii Abdusee fuuchuu hin qabdu jedhee dhaqee ittaasa jechuudha. Mubaarikii wajjin jiraanna ergasii yeroo wajjin hin jiraannu Mubaarik Musammaa dhaqee Abdii Geetaachootiin hin fuutu obboleettii Abdusee maaloodha jedhee ittaasa. Abdii Geetaachoo yeroo dhiyootti yaada isaa hin jijjiiratu teetanii an soddaa taaneerra gurraacha kanaa wajjin nama an jaaladhu kana soddaa ta'e tan khalaas kana booda gurraacha akkasaa obboleettiin kiyya gaafa jettu maal walii taanaaneef Abdii Geetaachoo Mubaarik dhaqee wanta kana gochuu isaatiif hin fuudhin obboleettii Abdusee jedhee fireendii qabdi jedhee dhaqee ittaasa. Abdii Geetaachoo kunoo har'a fuudhee jira jechuudha kan biraa fuusise jechuudha. An baay'een gadde naman jaalladhuuf obboleettii kiyya kennuudhaaf ana waa hundi xumuree gaafa wanta akkanaa shira guddaadha kun isin qoosaa isinitti fakkaachuu danda'a. Abdii Geetaachoo maal gochuu qabda am dhuftee dhiifama na gaafachuu qabda. An nama akkanatti si jaallatu siistarii kiyya nama siif kenne ati hin fuudhu jettee oduu Mubaarik Musammaa dhageessee waan kana gochuu keetti baay'ee gaddeen jira gadda guddaan itti dhagaamee jira waan ta'eef akka inni dhufee dhiifama na gaafatu laayikiidhaan na bira dhaabbadhaa hin gootanu taanaan of hin ajjeesa jechuudha hundi keessanuu galatooma hundi keessanuu ulfaadha.